na dhukkuba jette isaan duraanuu cambataa jiran ana dawaa hojjedhe intalti teessa intala teena qoricha nyaachuuf tasidii jedha akkam taatan akkam taatan rabbii waan guddaan ol jedhu dhiisaan bari yaada wallaahi Assalamualaikum. yaa rabbi Lubbu Maryam bee takkitti akkanarraa fuudhi. hayyee Mira que sábado me. deemu jira rabbiin kiyya laal salphina jalaana hambisee jechuudha kaashii kiyya laal anillee danfee hirriba dhabee jechuudha sammuu kiyya dhukkubseef daame mallaqa kan rabbiin kiyya laal kadhaa isaan doolche wali guuranillee jechuudha irraana oolche kadhaa irraallee kama qabu keessa dhaye mallaqa kiyya kashnaa godhe isi wir godhe raasaa buuse jechuudha isinii galee namatti hin gafinaa namni isinitti haa gafu malee jechuudha dhageessanii namatti hin gafinaa wallaahi rabbiin islaam arsi namaan kilmaan takka keessaan anumti mataan kiyyeessume gizee duraanii san shakkaa ture yaani waan keessaan na fakka qaasaman billaa kilmaa takka ittiin godhu kilmaa takka jechuudha ummanni dhugaa qabu weeda se'anii bakka fuudhu weeda mucaan kun dhugamaan jaalate kan jedhee bakka illa lafa dhiitu baay'ee jira bar lakkoofsan Ma naga gamna me bifti naga sanyi naga nafti naga me ma. namummaa gargaaree obbolummaa gargaaree isaan fatanii ammallee irraa gabbu'an mucaan waa takka ammaa yaanii bakka Mujaan sargi hiriyaa fi dhufe guys fatiin sargi hiriyaa isaa dhufe malee as keessan qubanne Dubaay keessan qubanne tokkoffaa dammoo namni waa barreesse keessaa barreesse rabbii jedhiisii bira dhufe naan jedhan isi bira dhufe a'uuz billahi shaytaan rajiim guys maratta rabbi jedhaati والله لازم من هو تعرف هيك والله دوغو ما برسو هنا ما هيك أنا بريس سيتا دوغو ما نكتمي مه دوغو ما نكتمي مه ثم ما تبغي oromo maratte wallah والله لازم أصلا قاوي في نبرة جمسة إيه شكم ما أما فاكم شكتان أمك ya bas fatiin sargi dhufe guys sargi dhufe wallah sargi hiriyaa fi dhufe hiriyaa itu rakkana huno mashallah wallahi lazim إلا كله إيه سيبرة دفعه فاتي رابو أنجرو مني والله ربي سادن ديس سومالي Fatiin jaartii bareeda qaba guys jaartii sana kan rakka sinti bareedu dhaabbata intala muddiin si saddeetii qaba fayyaan qabdamu rabbi jedhaatiin intala sabuu aadaa ofii eeggatte qaba mana gaarii qaba maal godha rabbi jedhaatiin maraattani warama maraattan wallahi فديلا وشابينك يا واني لينكي كبابر لبو Maryam. واني Assalamualaikum. ما سجرت نفسي fagoo jira bara aleen hin jiraan بقى دفو كاب دفا لبو gaaf tokko dhafa yoo biyya waan magaalaa san dhufe sirra mura inshallah akka tasa dhufta malee yeroo hunda dhuftuumi lubbu no darbee dhufa malee dhufu yeroo hunda dhufu lakkaan qashtiin as jirti malee no qashtiin dura jumaan jirti amma Dubaay keessa jirtu sin baateerti Dubaay keessa wallahi wallaa biyya biraa jirtu sin amma ameerikaa deemte jechuu baat Assalamualaikum. no bakka wayii jirti warruma waalaikum salaam okay bakka biraa yoo jiraatte bareeda Kiraan sun dara boleetti tiyyaa wallahi namitti maan nagaa laggootan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maria vero takada dubbiku sibeera kas beede garuu wallahi yani yeroo salle beekat mafazum jedhe maali waan sibeeku fi ati nama gaariidha warra nuti dura si hojii sibeeynu sibeeka arras borus jabaadhu nu jabduudha sibeeyna maashaallah maashaallah facaatu ummata sigale rabbiin hundaa hundi kafala sigale keerillee dalagatti sharrillee dalagatti duuduma karratti nama garisa waan hundaa arras borus ati waanuma gaarii namaaf yaadi itti aansuudhaan lubbumee jechuun dhiimoon keessa qofa jalaa badee qoy nama ifidda ati Itoophiyaarraa infidu lubbu maalummaan godhan takka nama qasamee nama fiduu beektanaa himishii nabdiyee ishi bakka yoo namni ijoollee wayiin jirti garuu ijoollee durbaati
Catti afaan hin beektu Wallahi isii gaafadha yoo fidan ani garuu gama kootiin hin fide. waan dhiboo kee barbaada keessi dubbisaa si jaa. Ishee tamaa bakka isin dubbisaa. Okay, urjii Galatu waan seensisuufillee maashaallah isaa dhugaa abbama duuba baate waan ta'eef dhugaan baateetti guddaa isa waliin taamuyyuu miidiyaa irratti. wallahi Maatii isaa gabaa keessan dalagadha. akkas yaadha. Ishee Warahmatullahi wabarakatuh, Maryam. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Khadija dubbadhu Khadija dabareen teeti lubbu. Anillee dawaa qal'ina sanni barbaada inshallah ani ni jira dubaatti. Okay, lubbu qaama guutuu qallachuu feeta? Ishii Fadiila na dubbiftee fidaaka. Lakkoofsi kan ka'e profaayilii jedhan jira mire. Profaayilii gadi qabiitii na dubbisi ishee Habibti. Okay, WhatsAppiin qabu himuudhaan sii dhufa. Ergas immoo WhatsAppii banadha. Ahmad. Hayyootaafi akka isaanan ni madda dhabbana asrii yeroo galgalaa harka kanaatii fi kan dhabbanaatu miila kana nayaa ammasis harka kanaas jaa tokko kanatti akka nama ba'aa guddoo tokko fuudhee akka dhukkubabe yeroo galgalli ittiin deemu. Eessa jirta Ahmad ati? Itoophiyaa. Okay, Itoophiyaa jirtaa? Okay, yeroo qabbanti deebitu maal na godhe jette? Na dhukkuba qaaran qilleensi na yaa'an dhukkuba baay'inaan. Doktor akkasittiin bakka deengedda nyaaki beente seeruu ni jabaatti. Baay'ee dawaa hedduu taa maashaallah umrii rabbi isaa dheeressu akkasitti saniif sibiif. Okay, WhatsAppiin na dubbisi. Eessi. WhatsApp ni dubbisi. Okay, urjii. Wayye Maryam. Dubbadhu lubbu. Margandummaa kana keessaan qabdu, Boorana illee keessaan qabdu, waan qaraata Arsiiti moo mushkila, Wallagga illee feetu Wallagga gara feete bakka feete heerumuu dandeetti moo mushkila bakka feete fuudhuu danda'a. Akkasitti jechuudha. Yoo bilisa baane malee jechuudha. Abadda maafi zeen. Kaitara kadhaa dhufee jira moo akkam? Anatu walitti warra gandaa walitti heerumsiisaa rakka afaan walirraa galaa qabatanidha. Ayyee maashaallah. Waa argiteef moo akkanumaanii? Dr. Maryam, Waa arguun kana caalee jira moo argitee jedha waa arguun kana caalee jira moo atuu mataan kan keessuu dhiyoo jiraatte arsii taate deemiiti dubra harargee takkatti loosha mul'ii seensaa takka wayii fuudhii galchi gara arsii harakaata dhiisi. Waay. Nin galchaa rakkoon hin jirtu ati naan gayayye. Naan gayas. Maaliif siin gaaree kuna dachii rabbii guutu kuna faadhonni ana jira jirti arsii barbaannaa harargee barbaannaa jimma barbaannaa wallo barbaannaa kullu kutaa fi mawjuud. Kullu kutaa fi? Amma jiraniire. jarri quufan dandeettu gaafa torbee takka geetteetiin jette bakka eegas hin jijjiiranna ittiin deemna jetti bakka bira. La abdi akka harma kan keessa dhiiftu baratte taa'e gadi hin jiru sun. Maali fi mana isaa waliin galtee argite moo maal jechuu jecha akkana? Wanni akkas jedhuuf jechuu sii galee dubri arsiituni takkatti yoo wanni taate mana ofii takka irra duuti beetta waan jabaate baasa ima dhaachuma jirti hin iyyoomatti achuma jirti achumatti laali eessa dhaqee achuma itti deebi'a akkasiisu barbaada dhugaa dubbanne dubra harargee yoo ati tuquu baattee waa mala toltee raahaa qabaannaan jiraatti muskila akka ati wanna jettu sani osoo hin ta'in rakkoon qabdu. As keessa jirtu sunni nama harargee jirti moo arsootuma qofa wal gahe? Injirti kutaan marti kullu kutaa fi mawjuud hin jedhu mucaan maratu wallaalee ganaa na karaa akka.
Ati kutaa kan ta'e ta'ee dhagaa fadha. Mara to dura yo arge mi me o to ko na garre tawadu batu sita